Dorgommiin atileetiksii shaampiyoonaa atileetiksii guddattoota Itoophiyaa marsaa takkaffaan dirree dhawaa irratti eegalame. Hirmaattonni dorgommicha irratti hirmaatan shaampiyoonaan atileetiksii magaalaa Nagayaa fi Jaalalaatti adeemsifamuun kan isaan gammachiise ta'uu ibsan. Dabalata oduu kanaatiif Shariif Diinee akka itti aanutti dhiyeessa. Shaampiyoonaan piroojeektii atileetiksii Itoophiyaa umurii 18 fi 16 gadii tokkoffaan qopheessummaa dirree dhawaatiin eegalamee jira. Dorgommiin gurraandhala 15 hanga 19tti guyyoota afuriif turu kun istaadiyooma intarnaashinaala kubbaa miilaa dirree dhawaatti eegalamee jira. Yeroo dhiyoo as rogoota ispoortii garaagaraa keessummeessuu irratti kan argamtu dirree dhawaan shaampiyoonaa piroojeektii atileetiksii umurii 18 fi 16 gadii kan yeroo jalqabaatiif dorgomamu kana qopheessuufillee filatamuun isii gumaachi guddina ispoortiitiif godhaa jirtu ol'aanaa ta'uu isii akka mul'isu ni dubbatama. Tiraakii baasii qarshii miliyoona 25 ol ta'een uwwifamee kan jiru istaadiyoomni intarnaashinaala dirree dhawaa dorgommii kubbaa miilaa beetkiing pireem liigii Itoophiyaallee keessummeessuu irratti argama. Dorgommichi haala miidhagaa ta'een jalqabamuu fi dirree dhawaa irratti dorgommiin akkanaa taasifamuun gara diinagdee fi hawaasummaatiin bu'aa guddaa bulchiinsa keenyaaf qaba kan jedhan Komishinara Komishinii Dargaggootaa fi Ispoortii Bulchiinsa Dirree Dhawaa Firaa'ol Bulchaa atileetota ciccimoo boru biyya dhaalan horachuufillee dorgommiin akkanaaf haalaan barbaachistu akka taate dubbataniiti jiran. Shaampiyoonaan kan atileetiksiidha, kan piroojeektii, kan biyyoolessaa, kan umrii isaanii waggaa 18 gadii fi waggaa 16 gad gaggeeffamaa jira. Istaadiyeemii intarnaashinaal dirree dhawaa irratti wal qabateeti. Akkuma garaa jiru kana bifa miidhagee fi bifa bareedaadhaan qophiin haala bareedaadhaan eegalamtee jirti. Sana wajjin wal qabatee immoo qophiin yeroo ammaan tana faayidaan isiin qabdu maal jennaan faayidaa gartee diinagdee kan hawaasni keenya sochii bareedaa akka godhu ni deeggara. Kan lammataa wal dorgommiin kun biyya teenya dirree dhawaa keessatti gaggeeffamuun bituu nagee ta'uusii ibsiti. Ammas faayidaaleen isiin qabdu waggaa laallu fakkeenyaaf atileetii warreen ciccimaa kan akka gartee dhaloota haaraa boora bakka bu'u atileetii akka isaan bakka irraa bu'uureeffannu wal dorgommii akkanaa jechuudha. Daarektara shaampiyoonaa piroojeektii atileetiksii Itoophiyaa kan ta'an atileet Ashabbiir Damisee dorgommiin piroojeektii atileetiksii Itoophiyaa jalqabaa kan biyya Jaalalaa dirree dhawaa irratti godhame kun dorgommii akka miidhagaa ta'e erga jedhan booda kaayyoon dorgommii kana atileetota boru bakka bu'aa biyyaa ta'an horachuuf akka ta'e himaniiti jiran. Haalli eegalumsa isaa baay'ee namatti tola. Dirree dhawaan akkuma beekamtu biyya jaalalaati, biyya kabajaati, biyya nagaati. Nus erga gaafas galleetii haala gaariidhaan keessummeessaa waan jiraniif dorgommii keenyas akkuma argitan haala ho'aadhaan jalqabamee jira. Guyyaa 5 kan itti fufu ta'a. Jalqabbiin isaa baay'ee namatti tola. Kaayyoon isaa atileetota lafaa dhufaa itti guddisuudhaa fi atileetota biyya irratti bakka bu'anii biyya keenya bakka bu'anii addunyaa irratti dorgomaniif bu'uurri isaa piroojeektii kana. Piroojeektii kana irratti haala gadi fageenyaan kan hojjetamu ta'e atileetota keenya gurguddoota addunyaadhaaf qopheessuu dandeenya waan ta'eef kaayyoon isaa kana atileetiksiin biyyoolessaatti illee kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kenne. Dorgommichi kanaan dura dorgomtoota umurii 20 gadiitii waliin godhamaa akka turee fi bu'aan barbaachisaan argamuu dhabuudhaan wal qabatee kaataagorii walgituun akka godhamuuf akka gamana fidanillee atileet Ashabbiir Damisee himaniiti jiran. Dorgommiin kun akkuma beekamu kanaan dura U20 wajjin gaggeeffamaa ture. Maaliif U20 keessatti haalli yeroo tokko tokko haalli umriidhaa jira. Isa sanis to'annaa guddaa cimaatti godhuudhaaf immoo piroojeektiiwwan keenya bakka jiranitti akka cimaniif atileetonni keenyas immoo umrii isaaniitiin nama isa madaalu wajjin akka fiiganiif taasisuudhaaf karoorfamee kan hojjetamedha. Atileet Ashabbiir Damiseetti dabaluudhaan dorgommichi haala gaariidhaan naannoleen hundi haala naamusa gaarii qabuun akka dorgommicha gaggeessanii fi dorgommichi kun kan jalqabaa ta'uudhaan wal qabate murtiilee murteessitoonni kan dogoggora qabu yoo ta'ellee haala naamusa gaarii ispoortii irraa hin baaneen akka gaggeessan dhaamaniiti jiran. Naannolee irraa yookaan immoo hirmaattota eegamu naamusa gaariidhaan dorgommii kana gaggeessuun barbaachisaadha. Dorgommiin kun guyyaa 5 tura. Haga gaafa sanbataa asii cufiinsi isaa gaafa sanbataati. Haga sanitti naamusaan kabajaan waan ispoortiin barbaadu qofa bichaa irratti hirmaachuu
barbaachisa. Naamusaan ala wanni ta'e hin barbaadamu. Fakkeenyaaf murteessitoota irratti rakkinni jiraachuu danda'a. Haala umriidhaan wal qabatee tarkaanfiiwwan federeeshinii fudhatu jiraachuu danda'a. Isa san immoo haala ispoortiitiin, haala disipiliinii ispoortiitiin fudhatamuun dirqama hin jedhu yaada qaba. Dorgommii kanarratti naannolee sagalii fi bulchiinsa Dirree Dhawaa fi Finfinnee irraa bakka bu'oonni gara 400 ta'an kan hirmaatanii jiran yoo ta'u, jiila atileetota naannoo Oromiyaa bakka bu'anii dorgommii kanarratti hirmaatan keessaa Leenjisaa Biqilaa Yaadataa gara Dirree Dhawaa wayita dhufnu simannaa oowwaatu nuuf taasifame eega ja'an booda dorgommiin akkanaa guddina atileetiksii biyya keenyaatiif bu'aa guddaa qaba ja'aniiti jiran. Dorgommii baay'ee gaarii jalqabbii dorgommii keenya baay'ee kan namatti tolu. Guddina atileetiksii biyya keenyaatiif baay'ee gaariidha. Umuriidhaanis atileetonni umurii baay'ee wal gituu fi umurii sirriidhaan dorgommiin kan jalqabe dorgommii yeroo jalqabaati dorgommii jalqabaati umuriidhaan jechuudha. Baay'ee kan namatti toludha. Abdii biyya keenyaatii fi bu'aa qabadhee abdii guddaa qabna jechuudha. Naannoon Oromiyaa atileetota 136 qabatee kan dhiyaate ta'uu fi dorgommii jalqabaa qopheessummaa Dirree Dhawaatiin eegalame kana injifannoon xumuruufis qophaa'anii akka dhufan himaniiti jiran. Atileetota 136 kan qabannee dhufne abdii nu qabnu akka waliigalaatti leenjisaa dabalatee jechuudha. Garuu dorgommii kana abdii guutuun kan eegaa jiru Oromiyaan injifannoo guutuun galanii abdii qabna. Kana malees atileet Carraa Taayyee dorgommii sadarkaa biyyaatti qophaa'e kanarratti yeroo jalqabaatiif kan hirmaatee fi dorgommicharratti qabxii gaarii galmeessuuf qophaa'ee akka dhufe himeeti jiram. Fiigicha meetira gabaabaa fiigicha meetira 400 isa jedhudha. Dorgommii kana irratti hirmaatee godinootaa fi aanaadha. Oromiyaa kana bakka bu'ee dorgomaa jiru immoo anaaf isa jalqabaa kooti fiigichaan jechuudha. Ankaayuun koo kanarratti muuxannoo horadhee gara fuulduraatti Itoophiyaa yookiin biyya koo bakka bu'uudhaan maqaa waamsee akkasumas biyya koo maatii koo hundumaa maqaa waamsisuufidha. Dorgommichi gosoota ispoortii darbannaa eeboo, diiskasii, utaalcha olaanaa, darbannaa alalloo fi fiigicha fageenya meetira 400 fi 800tiin kan dorgomamu ta'uun beekameeti jiram. Haaluma kanaan dorgommiin ganama kana haala oowwaadhaan kan eegalamee jiru yoo ta'u, darbannaa eeboo xumuraa kan dubartootaa ganama kana taasifameen Raahel Ashaamoo naannoo Kibbaarraa tokkoffaa bahuudhaan yoo xumurtu, Firaa'ol Abbabeetii fi Qananii Heenook naannoo Oromiyaarraa sadarkaa 2ffaa fi 3ffaatiin xumuruu danda'aniiti jiran. Kana malees dorgommii fiigicha atileetiksii umrii 18 gadi fageenya meetira 100 kan xumuraa ganama kana taasifameen atileet Maqdas Biiks naannoo Amaaraarraa sadarkaa 1ffaatiin yoo xumurtu, Caaltuu Baanteetii fi Eedan Taakkalee naannoo Oromiyaarraa sadarkaa 2ffaa fi 3ffaan xumuruu danda'aniiti jiran. Dorgommiin sirna oowwaadhaan ganama kana eegalame kun hanga gurraandhala 19tti kan itti fufu ta'u sagantaa isaanii kan beerraa beekuun danda'ameeti jiram.